naafin baasi jettee kaatee na biraa gadafte. Aye. Na biraa gadaftee kennaan tanuma keessa gurbicha wayii arge ani. Shufeera beektaa inni shufeera onna makiinaa kana. Birri wayii fuudhuuf dhaabbataa tana argeetiin jedhe qonjitinaan jennaan wayyee jedheen akkana deebi'ee. Amaariffaan. Amaariffaan. Meeyra deebii bannaati. Wallahi saya nama dhugaatii bar. Aye. No Amaariffa sanirra nuu deebii natti tole. Qonjitinaan jennaan wayyee jedheen akkana deebi'ee. Sareetti yoo akka jetteen hayyee. Bodoh. ዲያስፖራ ነሽ ናኝና ከቅርብ ጊዜ ነው መጣው ይዴ Aye. Aye. ናቢ አላበት ያጅበን ለሙ ላጎሰከን ከበረሰ ሰረ ጀዴ ስልኪ ላስቲኪ ብሪ ዳቲኒ ደከናና ከነ ላጎሰረ በረሰ ላጎሰኪ የረ በረሰ ያቺ ኢትገነ ስልኪ ብራሊ ጤና አማ inni mana busku tinya nunda kum de marra beki maaf na bira hafatan mageda surre wal zifata muka silki kana yalla gajjida na fara dofe naafinti ani ma de tani le si duban o fe garu fira la beki ija wal takabnani naafin kuban qabdu achitti deemne maal godha sitti fakkaate namu mana buskuuti kana seenne mana buskuuti itti kapchiinoo tudunnu kan Aye. yoo achi seenneetiin jenne inni ninki ya dhufe ola seenee ka'eetiin gabbaye ijaan na dha'e. Nyaatinis. Duruma obboleessa naafi tokko jira raappara tokko jira firiizii kana malee deema maal keetiin naani. Taati silkii koyeetti irraa galteen kenniteef sanii? Maal keeti jennaaniin kun obboleessa kiyyaa jedheen biraazariidha jedheen. Sodaati agaammata biraazariidha kiu jedheenni. Ganumatti achitti amma nu buteene kapchiinoo dhun buskuuti tana fanyaannaa bire naafin tun galchiti qoqolii tana inni anaafin fuula keessa wallaan lageettaa fuula kiyya hoo dhaabate ijaan na qaxaqasa ijumaan na xaggasa biraa hafinaan jedhaa beek Naafii biraa. naafii biraa Sidhaa jechuudha diyaasbooraa jedhe. naafin tiya kol atuma buskuuti tana laxaallatoo malee waa takka quban qabdu waan ani irra jiru fi na bira jirti achuman lahu laali nyaannee qaban muka silkiitti hirkatee dhaabbata achi dhaabbatee bishaan ayilaandii takka bitatee fixe ammallee hin deeme sigaaraa tana aarsee ni fixe dhaabatee ola seenee waa bitatee gaddeebi ammallee achuma dhaabatee fixe amma yoo achi kaanee gara galaa gadi yaaneetiin jenne dawwale silkii ol fuudhee laalee akka waan nama Addis Abaadhaa fi gara Addis Abaatiin namaa beellamaaru bakka boru dhufuu hin oolu inshallah yoo boru dhufe jedhee wal arginaa boru dhufuun oolu jedhee muudiidhaan bara Naafii shawodaa jirtaati. naafi shawwataa dha'ee namichi ammoo ana duuba jiraa beeki yoo akka mindhadhu na duuba jiraa ofi Aye. Tarra de bagna goote bar wallahi lazim. Asli wallahi ofin nama kana tartiibaan sallafsiiftee of cubaan sallafsiistee of dhango wanti yoo takkarraan beeku. Wadallo ganda keessanii silkii irraa guurattee waliin geettee biraa dhuftee Naafii. namichi akkas eegeessa akka boru wal arginaa Mee waan raqabadha la miseejii raqabadha jettee la bilbila keenyarraa fuudhuu jalqabde. Lazzaachiyoo sicaat lazzaachiyoo la ofraamaa inuma naan jedha yaa rabbi kiyyoomuma kana hunda hirteedhee ofuma keessa yoo tudu. gaafa kakiyya kaardiin irra cufate barka obboleettiitii jedhee keessii kennan. Sarraanaa dhufe hundoo fiddachaafatte isiin tun. Tokko maal godhe argine waan an godhe barre osoo gara wannoo deemaa jirru sagure irraa asallaa irraa gara sagure osoo deemaa jirru naafii argee aadaa naafii irraa qabame inni. Aye. Naafiin tuni makiinaa qaba jettee fi bira makiinaan argamu kun asallaa irraa gara sagure makiinaan baay'ee nama dhiba. Achi naafiin kutte makiinaa qabuudhaaf namichi amanatti asii tun jaarsa qabdi naan jennaan hin qabdu jedheen. Asii qabdaan naan qaba obboleettiitii yaa miti jedheen. Aye.
lakkoofsi naa kan jennaan lakkoofsati itti kenne fuudhe. Waduh juga ya. Lakkoofsi asii lakkoofsati itti kenne inni galgala gisee naa ta'u godhee jedhu haganaa fi kun yeroo horii itti fayyadamaa masiin jettu agarsiisa. Ani si fakkaatee itti haasaa taa'ee namicha kanammoo. Gaafa kan kaabinaa qabu ta'ee kaardii abbaa shantamaa. Allah. Apalagi Sarah di mana ada Pak Rabbi itu orang. Esa daimatti waan hin godhin hin qabdu osoo Osoo naaf taate naa waan an dalagu kana hin argitu bar. Miskiina naaf. Kana bira. garuu ati gaafa biyya jirtu sun maa itti nimirree erga biyya baate maa itti himte gaaf sanni sodaatte. Garaa gubuuf ammatti. Mana licii tokko hunda nu fiddee wallahi bariisaa ijoollee on obboleessa kee tokko irratti duulte. Guys, warrior jala jirtan Usmiye, Abdi, Sumaya, Navi, SCADM, hunda isaanii. Kuma afurin gaya saadanii kana kuma afurin gayaa fi. Sumaya fi Abdi fi Usmiye follow godha. Sumaya Abdi Usmiye ijoollee kana. Galatoomi waan fi. Follow godha hundi keessan. Thank you. Saadam kuma afur ga'u gaheera kuma afur godhaa fi. Adam illee follow godha. Waa darba jedhee be appilaayidin keenya dide inshallah booda onneedha ishee ergalee osin. Guyyaa biraati Habibi no problem. Arjaa kiyya. Kuma afur godhaa fi saadami. Follow godha ijoollee sadii. Wallahi nama galataati inni follow godhaani. Wallahi. Mataa keenya nu qabna Nabi mataa kee osoo qabu uummata keenya. Nama kuma dhibba jaara jirtanii. Nama kuma lama Sumaya follow godha. Usmiye follow godha. SCMD DM follow godha hundi keessan. Thank you very much. Nama kuma shan irratti anaa ol bahee akkasitti kana rabbi guyyaa san bar na bira dhaabbatee bar silaa qaanyee. Yaa keessattuu Dr. Usmiyyee qaqqabaa fooloo godha maal jettan fooloon xiqqaadha keessa kiyya. Waan fi koo silaallachoon taati asli seeyyamsiif namoo. Baxaam itti geettee jirti hima bannaati. Harman baafne malee gaheera waa hundaan. Jiraafsiitii mireen guddisaa. Qaqqabdaa fi kaayiroo kootu qaqqabii maa guddatu. Sheexanni Qaqqabu beeyta. Gaazaasidee. Saadam. Noona ka haadha faatee kun saadam akkasii miti ka jige kaasuu yoo dandeette kootu kaayiroo. Kaayidee irratti siyaa kaasuu. Yoo jiine ka haadha faate hin dhaabata gaara qaaf fakkaata anuu sodaadhadhiis. Garuu asli namni achi keessa kaayiroo keessatti xiqqoo ija qabaatee waa daffaru sima maaliif ittiin bu'in haadha faatee kana gammaa sodaatteetu. Ani bara haadha faatatiif Muniiraa hin eebbise osoo dubartiin addunyaa kanaa dhabamte yoo jarri beelli wayii bu'ee huqqatan mala ittiin kalaawu bifaama jiran kana. Hin sodaadhaan beeka gabbata. Hin eebbise. Tuun bedhii gasii kenniti. Laa. Muniira illee jedhi haadha faatee mee rabbi jedhimee maal goota akkanumaan sodaan dubartii. Abbaa Muniiraa jennaan jara citte suuraa isii tokko buufadhee kaadhee yeroo jalqabaatiif na Muniiraa gaaf biyyaa akkasiin jirtu laala. Argee jira wallahi anillee argeetu jira waan san. Ayisiin poostii goote tokko. Jaarsesii wajjin na fakkaate bara. Intala walakkaatu tana tokkotti ruuza nyaatee nutti jijjiirame bara. Asli haati faateen bareedduu naan jette hin bareedu asirratti meelaal. Ila Muniira nama akkatti gabbate kun gaafa dargii akka inni jiru laala rabbi. Dargii maali bara 2010 wallahi. Eeshaa dargii jechuun. Ammoo yeroo masanuu badaan jirtu bishaa jirti bara. Akkuma yeroo rakkoo sadiitti. Waggaa 14. Ooyi Muniira gurbaan jaarsa keeti moo obboleessa keeti kun? Laa jaarsa kiyya wallah. Eessa jira reem? Gaafa san jette bar guyyaan durbummaa gate. Achirraa Gaafa kana gatte? Wallahi. Mee waan guyyaa sanii yaadu yaadachiisimee waan haqa ammaa jedhu as hin banne. Miira kan gale. Dura ani araada moo araadaa miti yeroo sanitti. Baxaa miti kan miggabaa balaa araadaa nesh. Bara san bar dubartiin teenna bara kana amma bara kana dubartiin teenna
mata akkatti kaawwiyaa godhachuu miti yoo ayyaanni faa yoo dhufe tariqatu jira waggaatti faa bishaan qorraa sodaafatti kun bara sanuu kaawwiyaa gooteetini firiidii murtee deemtanii xaraxalte. No kaawwiyaa miti mataan isii akkanumaan luuncaadha bar. Sa'aatii akkasii irra jiru sallaalee akka jirtu yeroo sa'aatii kana meeqan si bita jaalalleen kee. Dibba shan ka Jabuutii sani. Jabuutitti suuraan. Shan boqol Jabuutitti. Ani garuu wallaa asli dhiira duraanii saniif dhiira ammaa kana waan addaan isaan addan naqee beektaa? Ka duraanii kun si nyaatee si nyaachisee si nyaata ka duraa sun jechuudha. Wallaahi. Ka ammaa kuni. Ka ammaa kun bakka gogama fidee Amma yeroo san asliidhaan waan beekuu qabdu fiiftarri hin jiru xabii ilaal fuula kiyya gartaa kaameraa aslii fuula kiyya asliin kana jechuudha. Achi ilaalime. Ariiba moo humbulitti kaatan mana suuraa ka humbuliitanii kun ka masjiida achi. Lakkii kaartikaati kun. Kaartikaati. wal shaqqalaa turre isin jettan sila dhugamaa aadaa wal beektanii qaamaan amanuu dadhabee dubbii tanaa. Ay maa waliin beekne kijiba seete. Amma inni eessa jira ree? Een jira ree. Ijoolleen qaraasifachi jira. Ijoollee meeqa irraa qabda? Iccitii baaftee yeroo Sadi. Maashaallah rabbi si haa guddu. Isa malee tokko illatti ilaalle baraan isuma tokkicha kanatti ilaalle amma ganaa jirjiiruun fedha garuu. Abdiin kun jiru sana jechuudha. Kana malee qammamne dhalatte. Wallahi hin qammasne qammasu amma arkuun fedha namuun numa himaa. Maana waan qammasee kuumee baraatti riba keessa jirta deemii qammasi. Wallahi qammasuu qaba yoon du'ellee sheenaan natti hafa. Naa doktor qammafuu. Garuu haata isaa faqaffatu hin jiru bar dhugaa rabbii. Akkuma fedhallee yoo ta'e. Inni hariifa bari nagartu jinsii inni uffate mee laal jinsii chamisa kanaatti ko dheerate malee. Wallahi hariifa. Namisi Shabila jibba. dheerate. Bute malee gara mudhii kanatti. Maashaallah. Akkasi kaa istaayilii yeroo saniiti. Naa yeroo sanitti dhageeffadhu yeroo sanitti yoo dhugaa dubbanne isin lamaanuyyuu muudii bareedaa qabdan. Siigalee. Akkasi. Mirkaaneen illee jimaa akkuma taksiirratti jirutti ol ka'ee suuraa ka'ee bareedaadha. Akkasi warri Jabuutiidha. Ila jimaa afaanii qaba saa. Garuu ati muniraa bakka wannoo kana hin kijibde dhugaa dubbachuuf haxama waggaa kana guutuu osoo qammasin taa'u jirta tiriyaa keessa teessanuu. Usme rabbi haraam natti haa godhu wallahi. Anna mana gaati. Dagattee yoo akkasirra jirtu akkam akkanas taanaan. Ogummaan salaatuun akkuma jirtu ogummaan salaatuun harkaan. Biyya uduratu jettee laaltama.